gaarummaan kee kan hin dabarree bara hamma bara baraatti mootee kan jiraattu ati hundumaa waan dandeessuuf haala nu hin dandeenye nuun mijanne hedduutti mo'icha guddaa nuuf kennite nama ganama kanaa fuula keetti argamu kan nu taasifte yaa Waaqayyo maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti bara hamma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Gaafa dadhabnee jabina keen gaafa wallaalle beekumsa keen gaafa farkaa dhabne badhaadhummaa keerraa gaafa qophaa taane eenyuun caalaa gara keenya gortee guyyaa hamaaf rakkina qabu kanatti mo'icha nuu laattee addanaan nu geesse ati yaa Waaqayyo abbaa oolmaa keenyaa isa guddaadha. Hafuurri kee gaarummaati nuu goote nutti dhugaa ba'a. Mana keenyaaf gaarummaati goote, dhala keenyaaf gaarummaati goote, jireenya keenyaaf gaarummaati goote. Ati Waaqayyo keenya isa nu dandeesse nu fiddeedha. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa lolamnetti loltee mo'icha nuu laatte. Guyyaa nutti falmametti abukaatoo jabaasitu nuuf ta'e. Guyyaa nurraa fagaate miilla keenya taate nu adeemte ati. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Harka kee nun dhiishin gaarummaa kee nurraa addan bahin hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Si haa galatu yaa Waaqayyo. Oolmaa kee hundumaaf si haa galatu yaa Waaqayyo. Gaafa dukkanaa'ee fakkeenya waan nu taateef si haa galatu yaa Waaqayyo. Gaafa dadhabne jabina keenya waan nu taateef si haa galatu yaa Waaqayyo. Gaafa dhukkubsanne fayyisaa keenya waan nu taateef si haa galatu yaa Waaqayyo. Adeemne addana keenyerraa. Addana keenyerraa. Bu'aa ba'inutu jiru addana keenyerraa. Haalli mijanne yoo ta'e iyyuu gargaarsi kee addanaan nu ga'eera. Guyyaan hamaa sun nurratti hin moone. Halkanni hamaa sun nurratti hin moone. Hallelujah. Si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu. Dachaa si haa galatu. Waa'ee qe'ee keenyaaf si haa galatu. Bara namni nyaate nu agabuun jiraanne. Bara namni fayyaate nu dhukkubsanne yaa Waaqayyo sireetti hin galle. Bara karaan nama harkaa bade nutti karaa agarsiiftee nu fidde. Waan ittiin komatamtu hin qabdu ati. Waan ittiin komatamtu hin qabdu ati. Hin komatamtu ati. Hin komatamtu ati. Manni koos hin komatu galata qaba. Jireenyi koos hin komatu galata qaba. Boroo balballi koos hin komatu galata qaba. Maaddin koos hin komatu galata qaba. Sireen koos hin komatu galata qaba. Ani namatti gargaarteera. Ani namatti harkana qabdeera. Sabni kun sabatti gargaarteera. Sabatti harka qabdeera. Si haa galatu. Jabaadhaa si haa galatu. Si haa galatu. Ati isa lubbuu kee laattee lubbuu keenya du'a oolchiteera. Ati isa dudda kee reebichatti laattee dudda keenya reebamuu oolchiteera. Ati isa duutee du'a nu oolchiteera. Nama akka keenyaaf gaarummaa gochuun hin danda'amu. Ati garuu nu nama dadhabaa kanaaf gaarummaa nuu goote. Maqaa Yesuusiin maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Egaa dura kee jirra. Ammallee nuyi nama hin yaadna, hin hojjenna, hin dubbanna, hin akeekna. Kanaaf namni dadhabaan si gammachiisuu hin danda'u. Yaannee dubbannee hojjennee nyaara kan si guursifne. Yaa Waaqayyo eeggachuu dadhabuudhaan obboleettii keenya obboleessa keenya nyaara kan guursifne. Maqaa Yesuus Kiristoosiif jedhii cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisi. Araara guddaa nuuf godhi. Ganama gaarii kana fuula kee jirra.
qe'ee namaan dhumne qe'ee kee dhufne balbala namaan jirru mana kee keessa jirra balbala kee jirra dadhaboonni qe'ee keetti jabina argatu wallaalonni qe'ee keetti beekumsa argatu iyyeeyyiin qe'ee keetti dureessa ta'e argama galaan qe'ee keetti abbaa biyyaa ta'a tiksituun qe'ee keetti mootii ta'e waamama qe'ee kee kanatti waaqarraa gara keenya ilaalchi mirga keessan mirgaa gara waaqootti ol qabadha dura kee jirra haaleluyyaa dura kee jirra harka keenya gara keetti ol kaawuneerra jireenya saba kanaa ilaali ganama kana mana isaanii ilaali ganama kana ijoollee isaanii ilaali ganama kana diinaddee isaanii ilaali ganama kana ciisicha isaanii ilaali ganama kana adeemsa isaanii ilaali ganama kana harki isaan ol kaasan kun fuula keetti haa mul'atu mana saba kanaaf ila jabaadha mana saba kanaaf maatii saba kanaaf harki kee mirgaa ganama kana olaa ka'u diigamaa kan ijaaru bittimmaa kan walitti qabu dadhabaa kan jabeessu jireenya du'etti jireenya kan godhu harki kee ol waaqarraa nuuf haa ka'u harki du'aa kaasu waaqarraa nuuf haa ka'u harki dadhabaa jabeessu waaqarraa nuuf haa ka'u haaleluyyaa ilaa haaleluyyaa qe'ee saba kanaa mana saba kanaa ijoollee saba kanaa irriba saba kanaa gaa'ila saba kanaa kan lolu kan itti falmu ganama kana abidda keen haa gubatu abidda keen haa gubatu hojiin seexanaa abiddaan haa gubatu qe'ee saba kanarraa haa gubatu mana namaa dhukkubsataa godhee jabaadha ciisicha namaa dhukkubsataa godhee diinaddee namaa dhukkubsataa godhee ijoollee namaa dhukkubsataa godhee kan namatti falmu diigeen ni bare sun ajjeeseen ni bare sun dadhabsiiseen ni bare sun qe'ee nama baay'ee diigeen ni bare sun maqaa Yesuusiin ganama kana kan rukutame haa ta'u humna maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u humna maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u ila jabaadha maqaa isaanii dha'ee qe'ee isaanii maqaa dha'ee ijoollee isaanii maqaa dha'ee mina gargaara jabaadha kadhame mana Iyyoobiin maqaa dha'atee inni ba'e sun qe'ee Iyyoobiin maqaa dha'atee inni ba'e sun bultoo Iyyoobiin inni maqaa dha'atee ba'e sun har'a qe'ee keenya maqaa kan na'u ijoollee keenya maqaa kan na'u biddeen keenya maqaa kan na'u diinaddee keenya maqaa dha'ee kan bobba'u hajajaa isaa biraa kan bobba'e ganama kana humna du'aa ka'u Yesuusiin kan dhaame haa ta'u kan dhaame haa ta'u harkaa nuu baashi jabaadha harkaa nuu baashi harkaa nuu baashi mana keenya diina harkaa baashi gaa'ila keenya diina harkaa baashi ijoollee keenya diina harkaa baashi diinaddee keenya diina harkaa baashi lasayya yaba yaba suyaba kayyaboka pekarraba shibakeyaba harkaa baashi harkaa baashi harkaa baashi rolololobo soya bagaya rabababa shibeki abakando lollatu loltu mo'icha qaba jabaadha lakoodhaaf gubbana gaati jabaadha lollatu loltu mo'icha qaba lollatu loltu mo'icha qaba qe'ee saba kanaaf loli yaa Waaqayyo maatii saba kanaaf loli yaa Waaqayyo diinaddee saba kanaaf loli yaa Waaqayyo nan bittimsan ni jedhe nan tamsaasan ni jedhe nan harcaasan ni jedhe ganama kana abidda faa Waaqayyoo keessaa ba'e kan gubate haa ta'u 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 Waaqayyoo jittira Waaqayyoo jittira gaddiisu si qe'ee saba kanaa gaddiisu si gaa'ila saba kanaa gaddiisu si diinaddee saba kanaa gaddiisu si daa'ima saba kanaa harki kenni mirga isaa amaarratti ol nuuf haa ka'u
Jabaadha jabaadha. Harkaa baas. Harkaa baas. Harkaa baas. Gaa'ela diigamuuf jedhu diin harkaa baas. Ijoollee ola deemtoota diin harkaa baas. Diin harkaa baas. Lolii diin harkaa baas. Fuula keetti sagantaa kanaa qabna. Lolii diin harkaa baas. Sagantaa kanaan boojuun addaa nuuf haa deebi'u. Boojuun addaa nuuf haa deebi'u. Maatiin baay'een sagantaa kanaan fayyaa haa ta'an. Jaalala kee haa ta'u. Dubbii kee dubbadhuu nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Ta'a. Waaqayyoon baay'inee galateeffannaa. Waaqayyo isaa yeroo gaarii kana fuula isaatti nuuf laate. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Namichatu akka jedhanii dhageessaniitu. Silayyuu booyi naan jedhaa reeffa karaa mana kootii fiddanii jedheedhan. Maaliif hin jedhee? Silayyuu waa'ee maatii kiristaanaa barsiisi naan jedhaa. Barsiisii jedhanii natti himanii. Yeroon kun yeroo kam caalaa maatii kiristaanaatiif yeroo hamaadha. Yeroo kam caalaa maatii kiristaanaatiif yeroo hamaadha. Yeroo itti barsiisuun moo barbaachisuudha. Hamaadha jennee dhiibna utuu hin ta'in yoo maal ta'ee maatiin keenya fayyaa ta'a waan jedhu waa Waaqayyo irraa barre yeroo itti wal barsiisuuf dirqamnuudha. Kanaaf waldaan kun waa'ee maatii kiristaanaa akkam barsiisu natti himanii. Egaa amma Waaqayyo naa ibse waa xixiqqoo caccaqasuu yaaleera. Ganama kana waa xiqqoon dubbadhaa. Pireedittaan immoo isattaan dubbannaa. Kanaaf jabaadhaa dhaggeeffadhaa jechuun barbaada. Namni kun hin ilaallanne hin jiru. Warri kaan umurii isaanii sosokkeera yoo ta'e maalluun jedhu iddoo tokkotti kana utuma ganama nu barsiiftaniitu ta'ee jedhu. Egaa inni darbeera guyyaa isaanii hafe sana miidheeffachuun immoo gaariidha. Waaqayyo galgala namaa sana bareechuu barbaada waan ta'eef. Warri keessa jirtan immoo itti jirtu gaa'ela keessan kanaa fi haala mijataa uuma barsiisu kun. Warri kaan immoo warra ganaa itti adeemtanidha. Anoon fuunee jettanii mooraaliin dhabinaa fuutanii attamitti mana keessan akka qabattanis hin barsiifti waldaa waan ta'eef. In oolu kana hundumaa abjoottutti yaaddu nutti hin himtan malee. Gaaf tokko immoo hin mul'iftu sinis. Kanaaf jabaadhaatii as dhaggeeffadhaa. Macaafa faarfannaa Daawitii faarfannaa 68 lakkoofsa 6 irra jiru irratti hundaa. Macaafa faarfannaa 68 lakkoofsa 6 irra jiru akka jedha kutaan kun. Waaqayyo warra qophaa jiraataniif maatiin kennaaf. Warra hidhamanis gara jireenyaatti hin baasa. Ameen. Maal jedha asirraa? Waaqayyo warra qophaa jiraataniif maatiin kennaa jedha. Mata duree nuyi jalatti barannu maatii fayya buleessa qabaachuu. Maatii fayya buleessa. Maatii fayyaa ta'e qabaachuu. Hafuurattis foonittis maatii fayya buleessa ta'e qabaachuu. Maatii jechuun maal jechuudha? Maatii jechuun maal jechuudha? Maatii jechuun dhiirri tokko dhalaan tokko yaadaan akeekaan jireenyaan walii galanii gaa'ila gaafa dhaabbatanii maatii jedhamanii waamamu. Dhiira tokkoof dhalaa tokkoon jedhe. Yaadaan akeekaan hafuuraan yaadaan tokko ta'anii gaa'ila gaafa dhaabbatan
maatii jedhamanii waamamu. Maatiin dhaabbata Waaqayyo hundeessedha. Maatiin maali? Maatiin dhaabbata Waaqayyo hundeessedha. Dhaabbata mootonni lafarraa hundeessan utuu hin ta'in, dhaabbata namni calluma jedhee ka'ee hundeesse utuu hin ta'in, maatiin dhaabbata Waaqayyo hundeessedha. Maatiin geggeessaa Waaqayyoof eegumsa Waaqayyootiin dhaabbata to'atamudha. Geggeessaa Waaqayyoo eegumsa Waaqayyootiin dhaabbata to'atamudha. Kana akka Waaqayyo hundeesse sagalee Waaqayyo keessaa iddoo baay'ee irraa argachuu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irraa in arganna. Maal jedha lakkoofsa 22 irraa? Lakkoofsa boqonnaa 2:18 irraa maal jedha? Namni kophaa jiraachuun gaarii miti jedhe. Lakkoofsa 22 irratti immoo namicha isa jalqabaa sana Addaamitti riba buusee cinaacha Addaam keessaa lafee tokko baasee itti geessee maatii akka inni hundeesseef agarra. Maatii akka inni hundeesseef agarra. Kanaaf dhaabbata Waaqayyo hundeesse. Maatii maaltu adda taasisa? Maatii maaltu adda taasisa? Maatii maaltu adda taasisa? Waan biyya lafaa kana jiru hundumaatti adda kan ta'u maatiidha. Adda kan ta'u maatiidha. Maaltu maatii adda taasisa? Cimsaadha duukaa bu'a. Waan nuyi biyya lafaa kana keessaa agarru beeknu hundumaarraa adda kan ta'e jireenya maatiiti. Maatii kana maaltu adda taasisa? Kan biroorraa maaltu adda taasisa? Kan adda taasisu maatii kan hundeesse Waaqayyo ta'uu isaatu adda taasisa. Kaampaanii tokko namumatu taa'ee mari'atee wal ijaaree sheerii kana gurguratee dhaabbata miti. Miti hin jedhe. Isa kana garuu maaltu adda taasisa? Dhaabbata Waaqayyo hundeesse ta'uu isaatu adda taasisa. Adda taasisa. Maatii maaltu adda taasisa? Iddootti namni lama tokko jedhamanii waamaman gaa'ila duwwaa keessatti. Iddoo biraatti namni lama meequmata? Nama lama meeqan? Lamumaan. Maatii keessatti garuu nama lamatu meeqaadha? Nama lamatu meeqaadha? Tokko jedhan. Kun adda taasisa. Inni kan biraa maatii adda kan taasisu eeggannaa Waaqayyo maatiidhaaf qabudha. Eeggannaa Waaqayyo jireenya maatiitiif qabudha. Keessa deebii 24 lakkoofsa 5 utuun dafee argadhee isinii dubbisee natti tola. Waan an argadhe fakkaata. Waan Waaqayyo jedhe waa'ee maatii laa. Waan Waaqayyo jedhe. Lakkoofsa 5 ilaa. Namni dhiyoo niitii fuudhe tokko duulatti hin ergamin. Dhageessaniitu saama. Kana waaqota akka jedhe laa. Maaloo beekumsaa. Akkanaaf isinitti xinnoo koggoon ilaallu miti laa. Maal jedhe Waaqayyo? Keessa deebii 24 lakkoofsa 5. Warri fuudhuuf jettanii kana halleluuyaa danda'u. Ilaa akka jedha. Namni dhiyoo niitii fuudhe tokko duulatti hin ergamin. Yookis hojiin tokko illee sarran kaa'amin. Inni waggaa tokkoof ajaja malee mana isaa keessa taa'ee haadha manaa isaa ishee fuudhe sanaa hagammachiisu. Gadi bayoo lixii malee ajaja malee maal ta'u mana bukkee hanaannawe. Eewusan ajajinee bakka. Ilaa hiikee ma gaddise Waaqayyo. Namicha kana agartanii? Namicha duwwaamini mucattiitii hiikee gaddise. Akkatti Waaqayyo xiyyeeffate agartaniittu yooma duulli jiraatellee duula jechuun cimaadha mitire. Waraanni biyya fudhatu yoo jiraatellee namni reefuu niitii fuudhee hin naqin waraana kanaa. Biyyuma fudhatama yoo ta'e balaa bu'a yoo ta'e mana isaatti gadi hin bahin jedhe
ajaja tokko malee waggaa tokkoo fi achi naannee asa naanna'u yoo barbaade adeemu yoo barbaade aciisuu jedhe Waaqayyo. Akka dinqiidha dhugaadha Waaqayyo dinqii. Ankana boyroon fuudheen dubbisni. Kudharban tokko duwwaa yamanaa laatanana. Hin dubbifnee jarri. Irra deebii gaafadhatanii. Dhugaa Waaqayyo kun waan dinqii. Gaafan kana dubbise nan du'een jedhe baay'ee nan gaddi. Ilaa maaltu adda taasisaa? Eeggannaa addaa qaba Waaqayyo maatiidhaaf. Eeggannaa addaa qaba. Inni kan biraa maatii maaltu adda taasisaa? Maatiin waldaa kiristaanaaf Kiristoositti waan fakkeeffamteef. Amma irratti waldaan kiristaanaaf Kiristoos maatiitti fakkeeffamu. Wanti kanatti fakkeeffamu addunyaa kana irratti amma ammaatti hin argamu. Nan daddafame. Wanti adda taasisu bara bishaan badiisaa biyya lafaa irratti bu'e sababii cubbuu namaa bara bishaan badiisaa biyya lafaa irratti bu'e nama lafa irratti hambisuu uumama lafa irratti hambisuu biqiloota lafa irratti hambisuun itti gaafatamummaa kan itti kenname maatiitti laatama. Ilaa moraaliin dhabinaa warreen fuudhin nama laaxxee bakkee deemu tokkooni kayitii dhaloota kana oolchin jenne Waaqayyo. Kayitii uumama kana oolchin jenne. Nama maatii geggeessu maatii keessatti dhaqee itti gaafatamummaa hamba hambisuu itti gaafatamummaa dhaloota hambisuu yeetti laatee maatiitti laata. Maatii maaltu adda taasisaa? Yesuus Kiristoos maatii hundaa jiran keessatti argame. Yoosef quban qabu Maariyaamis quban qaban. Isaan haasaa isaanii haasa'u waa'ee wal fuudhu. Hafuurri qulqulluu warra maatii jaaraaran sana bira dhaqe. Baay'ee Maariyaamiin nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ati kunoo ulfooftaa ilma deessaa maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaaftaa. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedhe. Isheenoo dubbii kana naatee maayini nagaan kun eessaa ba'eetti gaafatte. Waaqayyo biraa dhufee isa booddee uumamaa itti anoo dur baattamitti danda'ama kunii wanti kun hin fakkaatu itti hin danda'ama. Gara Yoosefiin immoo dhaqee ilaa wanta akkas ta'e kunii karaa biraa miti ana biraa ta'e waan ta'eef rakkoon qabaatiin jedhe. Eessa keessatti hundaa'e Yesuus maatii hundeeffamaa jiru gidduutti. Adda kan taasisu maali? Waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa hojii ergamootaa keessaa waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa maatii keessatti hundoofte. Wantoonni nama kaase kun maatiin adda ta'uusaa gabaabaatti waan kaasanidha. Waan baay'eetu jira garuu hin gaafun. Kaayyoo maatiin hundaa'eef maal? Kaayyoo maatiin hundaa'eef Waaqayyo maal saganteessee maatii hundeesse? Waaqayyo maal saganteessee maatii bu'uureesse? Maal saganteesse? Sagantaa Waaqayyo maatii keessatti maal yam? Maal? Maatii koo keessatti, maatii keessan keessatti sagantaa Waaqayyo maal? Inni jalqabaa sagantaa Waaqayyo dhaabbanni Waaqayyo hundeesse kun maatii Waaqayyo hundeesse kun wal gargaaruudhaan fedha Waaqayyo keessatti akka raawwataniif. Maatii Waaqayyo hundeesse kun dhaabbanni Waaqayyo hundeesse kun wal gargaaruudhaan fedha Waaqayyo maatii isaanii keessatti akka raawwataniif. Kaayyoo Waaqayyo inni lammaffaan sanyiin namaa akka itti fufuuf horanii akka baay'ataniif. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 15 maal jedhaa? Waaqayyo sanyii ofii isaatii kaafachuudhaaf gaa'ila isinii laatee maatii isinii laatee jedhan namni horee akka baay'atuuf. Kaayyoo Waaqayyo inni sadaffaan gaa'ila keessatti
itti gaafatamummaa uumama addunyaa kana keessa jiru eeguu geggeessuu tottolchuu akka hojjetaniif itti gaafatamummaa uumamaa namaaf kenname jechuudha. Itti gaafatamummaa uumamaa namaaf kenname ilaa akkas yoo ta'e gaarii. Uumamaan namaaf kenname. Uumamaan namaaf kenname. Uumama lafarra jiru kana geggeessuu tottolchuu ittiin jiraatee jiraachisuudhaaf itti gaafatamummaa sana akka fiixa baasaniif. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 hanga 30 dubbistanii Waaqayyo kottaa nama hin uumna jedhee nama isa uume immoo dhiiraaf dubartii godhee uume jedhaan. Erga uume booddee allaattota qilleensa keessa balali'an qurxummii galaanaa uumama lafarra jiru kana hundumaa irratti aboo godhadhaa isaan bulchaa jedhe. Isaan bulchaa itti gaafatamummaa bulchuu geggeessuu kana maatiidhaaf ayyame Waaqayyo. Maatiidhaaf ayyame. Maatiidhaaf ayyame. Darbuu kan biraatti nan ariifadhe kanarra yoon harkifame ishii hin raftu na duraa ishii hin ta'u. Waldaan maaliifi maatii jireenya maatii kiristaanaa eegdi? Wal hubachaa jirra. Waldaan maaliif jireenya maatii kiristaanaa eegdi? Maaliif eegdi? Maaliif eegdi? Namoonni al tokko tokko maaltu waldaa gashee gaa'ela keenya keessaa warra akka jettan nama dhaggeeffadhaan. Maaltu gashee gaa'ela keenya keessaa achis yoo qabne asis yoo qabne olis yoo qabne gadis yoo gala gashine jedhu. Maa inni itti gaafatamummaa waldaa? Waldaan maaliifi jireenya maatii kiristaanaa eegdi? Inni tokkoffaani waldaan dhaabbata Waaqayyo hundeessee kana abbummaa fudhattee eegdee geggeessiti. Waldaan dhaabbata Waaqayyo hundeesse kana abbummaa yookiis bakka bu'insa fudhattee eegdii geggeessiti. Gaa'ila eenyutu hundeesse jennee Waaqayyotu hundeesse. Maatii eenyutu hundeesse? Waaqayyotu hundeesse. Waldaan kiristaanaa na dhagaame. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana irratti dhaabbata nama dhuunfaa bakka buute miti. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana irratti dhaabbata siyaasaa tokkoyyuu bakka bu'uu hin dandeessu. Dhaabbata kamiinuu bakka bu'uu hin dandeessu. Nama dhuunfaa tokkos bakka bu'uu hin dandeessu. Yee'uun bakka buuti Kiristoos Iyesuusin bakka buuti. Mina dhagaa. Waldaan dhaabbata Kiristoos Iyesuusin bakka buutuudha. Nama dhuunfaa bakka hin buutu, dhaaba siyaasaa bakka hin buutu, abbaa qabeenyaa bakka hin buutu, yaada nama dhuunfaa tokko bakka hin buutu. Yee'uun bakka buuti Kiristoos Iyesuusin bakka buuti. Lafa kanarratti hojii Waaqayyoo hojjetti Waaqayyoon bakka buute. Yaada Waaqayyoo raawwatti Waaqayyoon bakka buute. Ilaa hakeeka Waaqayyoo sanaaf dhaloota qopheessiti. Waldaan sababii isheen gaa'ila amantootaa hordoftuuf jireenya maatii hordoftuuf inni guddaan Waaqayyoon bakka buute biyya lafaa kanarra waan jirtuuf. Meena dhagaa. Saatii 24 gargar hin kutu. Saatiin 24 xinnoodha garuu waan ishee 24 jedhan kana badaanaan taatu jechuma hin jedhama waan ta'eef malee. Ilaa utuu gargar hin kutin laftichi Waaqayyoo ilaalu eessa beektu? Waldaa kiristaanaa. Utuu gargar hin kutin. Utuu gargar hin kutin lafti Waaqayyoo ilaalu dhaabbata maqaa isaatiin hundaa'e kanaadha. Waaqayyoo utuu gargar hin kutin waldaa hin ilaalu utuu ta'e jaarraatti waldaan diigamtee baddu turteetti. Barri isheen itti baddu turteetti. Waaqayyoo garuu akkasumatti waan ilaalu lafa isheen baddeetti jedhanitti ka'ee dhaabata waldaan. Diigameera lafa jedhanitti aangoo godhata waldaan. Ilaana dhagaa. Ilaa yoo dadhabbii gootiif yoo dadhabe, dadhabbii kees malkaamuuf yoo dadhabe,
dadhabbii hojjeta wangeelaa wandimu yoo dadhabe sababii Kiristoos Yesuus waldaan jabduudha. Ila aangoo qabdi la biyya lafaa kanarratti aangoo qabdi. Kanaaf gaa'ila amantootaa to'atti waldaan. Dhageessaniitu namoonni al tokko qufaasa bakkeedha qufaan asitti qufa'uu barbaadu dhufan. Isa bakkeetti qufaashi as fiddaniin qufayna. Waan bakkeetti yaada waldaa keessatti fiixa baasuu barbaadu. Asitti yaada Waaqayyoo fiixa baa. Akeeka Waaqayyoo fiixa baa. Ijoolleen sun iyyuu jedhamitiire abidda bakkee funaananii fidanii iddoo aarsaa irratti qabsiisaniidhaan. Ijoollettiin maal taate? Maal taate ijoollettiin? Andeenyaa baate bini? Andeenyaa baate bini jedhe. Maal ta'an ijoollee sun? Hin gubataniidhaan. Xarabbeessaan iddoo aarsaan gubannee, carkiin iddoo aarsaan gubannee, mii iddoo aarsaan gubannee, ijoollee ishee bakkeedhaa qoraan hin barbaachifne fidanii abidda hin barbaachifne fidan sana gube. Meera dhagaa dara Waaqayyoo gaachumaanii waa'ee madhee darba. Dubbii bakkee funaantanii fidinaa waldaatti. Waldaan qe'ee Kiristoos Yesuusidha. Amala bakkee funaantanii fidinaa waldaatti. Waldaan qe'ee Kiristoos Yesuusidha laa. Namoonni waan bakkee kana funaananii fidanii asirratti bobeessuu yaadu. Asirratti bobeessu. Na dhaga'ame. Ani akka nama tokkotti fedhan qabaa, akka nama tokkotti yaada ofii kootti qaba. Fedha koo yaada kooni fedha waldaaf akeeka waldaatti bulcha malee waldaan fedha kootiif akeeka kootti hin bultu. Irraan deebi'a Yesuus gooftaadha. Ila waldaan akeeka koo yaadan barbaadu sana fiixaan baaftu tun ta'in yaada Kiristoosin fiixaan baaftu. Tamasgeeniin immoo maal godha? Yaadaaf akeeka isaati akeeka waldaatti madaqseeti waldaa wajjin jiraata. Kuyyoo nuu galee halleluyyaa dhaadhaa. Dungalu taanaanii gaafuma mataa bo'aa fanna kun falan qabu. Waldaan maaliifi gaa'ila hordofti Waaqayyoon bakka buutee waan jirtuuf. Inni lammaffaan sababii waldaan gaa'ila hordoftuufi Addaamii fi waan gidduutti ragaan gaa'ilaa Waaqayyoo waan tureef gaa'ila arra dhaabbatu maatii arra dhaabbatuuf ragaan waldaadha. Isin eebbisuu duwwaadhaaf isin waamna mitiif ragaa isinitti ta'uudhaaf isin waamna. Ilaa kunoo gammadaan gaafa inni tola ishee fuudhee bara dhaabadde hin jiraa jetti waldaan. Argeeraan gaafa sanaatti. Shaama qabsiifnee ililchinee itti baqa. Addaamii fi waan biratti eewutu ragaa ture Waaqayyootu ragaa ture. Addaam irribuma ka'ee waan inni bukkeetti nagar. Waaqayyootu itti keesseedhaan. Asuma keessaa fuudhee dubartii toshee fi laabbee ishee kana immoo fuudhiin harkaa hidhee iddoo itti dubbaddu illee qaba. Irribaa ka'ee ilaaleeti. Inni tamarii fi ta'e ala nammoo hidhee. Iweeddise mitire. Isheen kun lafee kootti argamte. Isheen kun foon kootti argamte. Namee jedhamtee na waamamtu reefuu ta'e farfannaa baashee bakka. Farfannaa baashee. Ilaa agartanii maal godhe Waaqayyo gaa'ila Addaamii fi waan gidduu jiru jireenya maatii isaanii hundeeffameef yeehutu ragaadha Waaqayyotu ragaadha. Kanaaf Waaqayyo ragaa waan ta'eef waldaan gaa'ila dhaabbatee fi ragaadha. Ragaadha. Inni sadaffaani waldaan sababii isheen gaa'ila kiristaanaa hordoftuuf maatii kiristaanaa hordoftuuf inni sadaffaan jireenya maatii fayya buleessa ta'e ilaa keetti barreessa sagaggeettiin godinaa na jala jireenya maatii fayya buleessa ta'e dhalootatti dabarsuudhaaf hordofti. Jireenya maatii fayya buleessa ta'e dhalootatti dabarsuudhaaf gaa'ila amantootaa maatii amantootaa hordofti. Fayya buleessa ta'e dhalootatti dabarsuudhaaf qe'ee fayyaa ta'e jireenya fayyaa ta'e maatii fayyaa ta'e dabarsitee dhalootatti kennuudhaaf hordofti. Inni arfaffaani sababii waldaan hordoftuuf inni arfaffaan itti gaafatamummaan ijoollee guddisuu maatiitti waan kennameef maatii hordofti. Qe'een borii ee'uudha ana utuun ta'in ijoollee kooti. Waldaan borii eenyuudha isin utuun ta'in ijoollee keenyaadha.
Maaliif hordofti waldaan? Itti gaafatamummaan ijoollee guddisuu inni jalqabaa waldaatti kenname utuu hin ta'in maatiitti kenname. Kana hin dubbanna booddee ishii. Namoonni baay'een ijoollee isaanii waldaatti ta'u. Beenaa gara waldaa dhaqaa. Sokkaa achitti sokkaa jedhu. Beenu sirraa ta'u. Waldaa dhaqaa achitti barattaa jedhu. Waaqayyootti gaafatamummaa jalqabaa waldaatti laate utuu hin ta'in maatiitti laate. Maatiitti laate. Maaliif hin jedhamu booddee haasofna ishii hamban jarjaru. Yoo waaqayyo ittiin dhugaa waaqayyo. Inni shanaffaani sababii waldaan gaa'ila kiristaanaa maatii amantootaa hordoftuu fi dhimmi maatii keenyaa nu duwwaa ilaallatu utuu hin ta'in waaqayyoonis waan ilaallatuuf. Dhimmi maatii keenyaa, dhimmi maatii kooti, dhimmi maatii keessanii isin duwwaa ilaallata utuu hin ta'in waaqayyoonis waan ilaallatuuf. Milkiyaas boqonnaa lama lakkoofsa 13 hanga 16tti hojjetaa wangeelaa wandimmu nuufa dubbisan. Ilaamee dhaggeeffadhaa. Waan dinqii tokko dhageessu achirraa ishee. Wanti lammaffaan isin gootan immoo isa isin imimmaan iddoo aarsaa waaqayyoo dhiqxanidha. Sababii waaqayyoo gara aarsaa keessanii ilaaluu didee gammachuudhaan isin hirkaa fudhachuu dhiiseef isin iniyyituu hin wawwaattus. Isin kun maaliif ta'ee jettanii gaafattu. Waaqayyoo isiniif haadha manaa keessan isin qeerrummaadhaan fuutan gidduutti dhuga baatudha. Isheen hidhata keessan haadha manaa kakuu keessanii taatee utuma jirtu. Isin isheedhaaf amanamuu dhiiftanii isheen gowwoomsitan. Waaqayyoo foonitti lubbuttus tokko isaan hin gooneere. Maaliif tokko isaan godhee? Sanyii ofii isaatii kaafachuuf kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaa keessanii irraas amanamummaan dhabinaa. Waaqayyo gooftaan inni kan Israa'el namni haadha manaa isaa gadi dhiisuudhaaf humnaan ishee irratti ka'uu akka uffataatti uffachuu isaa waan ta'uuf wanta akkasii baay'isee nan jibbaa. Kanaafis isin jireenya keessan eeggadhaa. Amanamummaa keessanis hin dhabinaa jedhe. Ameen. Isin haa eebbisu waaqayyo. Keessumatti lakkoofsa 14 irraa maal jedhaa? Isin kun maaliif ta'e jettaniin gaafattu? Waaqayyo isiniif haadha manaa isin qeerrummaadhaan fuutan gidduutti dhuga baatudha. Isheen hidhata keessanii haadha manaa kakuu keessanii taatee utuma jirtu isheef hin amanamne jedhaan. Yoo dubbata kana beektu Waaqayyo dubbata. Akka jechuun maal jechuudha? Dhimmi maatii dhimma abbaa manaaf haadha manaa duwwaa utuu hin ta'in dhimma eenyuutis jechuudha. Mee jedhame dhimma eenyuutis? Xinnoo sagaleetti dabalaa dhimma eenyuutis? Xinnootti dabalaa dhimma eenyuutis? Si'a tokkotti dabalaa dhimma eenyuutis? Dhimma Waaqayyootis. Waaqayyootu ilaale kana. Haadha manaatu himate miti kana. Ilaayaa Waaqayyootti himateen. Abbaa manaatu himate miti. Waaqayyootu isaan gidduu dhaabatee ilaale. Kanaaf dhuga baatuudhaanii jedhe. Waani isa ilaallatu jarri kun aarsaa isaan dhiyeessan iyya isaan iyyan kanaa fudhachuu dide Waaqayyo. Maaliif? Waan sirrii hin taane jira waan ta'eef. Waan sirrii hin taane jira waan ta'eef. Egaa waldaan maaliif maatii kiristaanaa akka hordoftuu ilaalleerra. Kaayyoo maatiin hundeeffame maaliif akka ta'e dubbanneerra. Maatii maaltu adda godhaa waan jennu dubbanneerra. Maatii jechuun maal jechuu akka ta'e dubbanneerra. Har'a rakkoon maatii keessa jiru maali? Ishee kana waa lama dubbannee hin galtu bakka. Itti deebina torbe. Isin hin ajjeesu anis. Anis hin ajjeesu. Xumura biyya lafaa hin fakkaatu. Rakkoon har'a maatii keessa jiru maali? Dhaabbata Waaqayyo xiyyeeffatee ilaalu kan. Dhaabbata Waaqayyo adda godhee kaa'e kan. Dhaabbata Waaqayyo ijaare kanaaf rakkoon har'a maatii keessa jiru maali? Akka maatiitti.
Gaafa qe'ee keessan kana keessa kan naannoftan ilaaltanii rakkoon qe'ee keessan keessa jiru maal? Amma ganda babaluun dhaginaa ishii. Qe'ee keenya keessa gaafa naannofne ilaallu rakkoon qe'ee keenya keessa jiru rakkoon maatii irra jiru maal? Tokko. Itti gaafatamummaa maatii keessa jiru hubachuu dadhabuudha. Rakkoon maatii gidduu jiru. Itti gaafatamummaa maatii keessa jiru hubachuu dadhabuudha. Itti gaafatamummaa maatii keessa jiru hubachuu dadhabuudha. Wantoota nama dubbadhe kana Waaqayyo adda taasisuusaa, Waaqayyo xiyyeeffannaa addaan ilaaluusaa, Waaqayyo dhuga baatuu ta'uusaa, waldaan kiristaanaa Waaqayyoon bakka buutee gaa'ila maatii kiristaanaa akka hordoftu kana itti gaafatamummaa isaa sirriitti hubachuu dadhabuudha. Namoota baay'eetiin maatii isaanii amma afoosha gandaa ittiin fakkaatu. Afoosha gandaa. Namoota baay'eetiin maatii isaan dhaabbatan kun amma afoosha gandaa ittiin fakkaatu. Baay'inni afooshi gandaa yoo barbaachise sitti jaarrataa gaafa si dabbaru immoo gama addattaan. Man keessaa bahee rabbaa koo birrii koo naa deebisaa itti sokkatti. Akkasitti kan yaadan jiru. Kan yaadan. Maaltu si wajjin na cakkaa yoo barbaade murtoo kon fudhadhaadha. Ciqilee qabate mana garas dhaabate. Sitti na hidhanii jedhaan. Amma namichi kun abbaa manaa hantaa kun rakkoodha. Agartanii? Isheenis mana garas dhaabattee mataa ishee akka goote sitti na hidhanii maa inni karaan barbaadeen bahuutti mataa gara darbatte. Akka ittiin ta'uu haadhoo. Namni itti gaafatamummaa maatii keessa jiru isaa ifee haasaa akkasiin haasa'u. Gabaabsee hin dubbatu. Agartee gabaabsee hin dubbatu. Namni itti gaafatamummaa akkasii fudhate kun waan Waaqayyoo xiyyeeffatu kan ilaadara Waaqoo na hubadhaala. Waan Waaqayyoo xiyyeeffatu kan waan Waaqoo dhuga baatu ta'uuf gidduu dhaabate kan waan Waaqayyoo ofii isaatii taa'ee hundeesse kan waan Waaqayyoo ofii isaatii bulchiisa maatii qirixee as keessa kaa'e kana Waaqayyoo waan baay'ee dubbate agartanii kan inni cimsee immoo laadhagaa cimsee immoo qeesiin akka hin hiiknetti agartanii ministeerri biyyaa akka hin hiiknetti gudunfee jalatti qumuxxul godhee muree lafa kaa'e gaa'ila. Kan inni laa eenyu waan barbaade irratti hojjechuu hin danda'u jedhee gudunfaa jalatti lafa nuti qaxxalleetti foonu hin jiru la. Godhe lafa kaa'e. Waa'ee gaa'ila yoo geessitanii isuma caafamee dubbisa malee karaan funyootti foon hin jiru haadhoo koo. Cimsee eeggate Waaqayyoo la yoom akka oomishni tokko yuun keenya. Namoonni baay'een itti gaafatamummaa maatii keessaa badaa dhimma ittiin qaban. Egaa kun karaa baay'ee ta'uu danda'a. Yeroon taa'ee yaada. Maaliif akkas ta'a beektu? Namoonni tokko waa'een gaa'ilaa waa'een maatii isaanii ifee utuu hin ta'in abbaama isaanii fuudhee dhufe waan ta'eef innis gaafa dargaggeessa ta'u maal kajeela? Maal jedhanis? Yeta abbaati Waaqoo tokko anaa kennee nan tokko fuudheedhaan. Intaluma tokko Waaqoo naan laatu'e. Isheenis waa'ee itti gaafatamummaa maatiitu ifee utuu hin ta'in waanuma agartanii umurii ishee waan ga'eef dhaabbatti. Kanaaf hin himneef waa'ee maatii waan ta'eef itti gaafatamummaan sun itti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Warri kaan immoo utuma karaa deemanii gaa'ila dhaabbatu, maatii dhaabbatu. Immuma isaa kunoo dirre do'aa dhaqaa addanuma bukkee taa'aa yoo maqaan kee abaluu banuun jedhamu eessatti dirre do'aan naqa. Ammuma laa haadhoo ammuma laa. Waan waggaa 40 waggaa 50 taa'uutu utuu karaa deemuu fuudhamu. Mee bilbila kee naa laadhu. Dur fuudhate harkaa. Isheen duritti laatte inni dur laate bakka. Yoo Waaqayyo jedhee dafinoonii Finfinneetti deebi'aa sa'aatii 9tti wal agarra. Shimaan tokko rakkoon hin jiraatu. Hin bishaate bakka. Namni utuu karaa deemuu wal fuudhe attamitti itti gaafatamummaa manaa yaada. Maaliif utuma karaa deemuu immoo dhiisa'u? Gaaf tokko mootuma karaa deemuu xinnoo kan fooyyee qabdu gaafa argu eewwati immoo maqaan kee abaluu baluu
ishee sana manuma keessatti dhiigeesse kan ammoo durduukaa ka'e namni akkasii attamitti itti gaafatamummaa mana maatii yaada kanaaf namoonni xinnoo godhanii yaadu xinnoo godhanii qe'ee isaaniittis gaafa dubbatan xinnoo godhanii abbaan manaas gaafa dubbatu xinnoo godhe haati manaas gaafa dubbatu xinnoo goote waa waaqayyoo taa'ee saganteesse nama uume waa waaqayyoo taa'ee saganteesse cinaacha keessaa fuudhee tolcheetti geesse waa waaqayyoo saganteesse dhaabbata addaa godhe waa waaqayyoo saganteesse dubbii isaa keessatti ilaalcha addaan as keessa kaa'e namni attamitti xinneesse yaada waa itti gaafatamummaa maatii kun itti yaadamuu qaba eeshi itti gaafatamummaan maatii keessa jiru itti gaafatamummaan maatii keessa jiru ciratii magodhaatii warri barreeffattanii itti gaafatamummaa walii keenyaati inni jalqaba isheen kun bareedduudha itti gaafatamummaa walii keenyaati itti gaafatamummaa waaqayyoo haadha manaa koo natti laate itti gaafatamummaa waaqayyoo haadha manaa kootti na laate itti gaafatamummaa walii keenyaati cimaadha laamee jabaadhaa ishii sila maalan jedhee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 hanga 22 yoo dubbistanii maal godhee jedha waaqayyo akkan sila jedhee lafee cinaacha addaam keessaa baasee ergaa haadha manaa tolchee fi lafa kaa'een sokkine waaqayyo maal jedha mal asirraa yoo agartan fuudheetti geessee jedham fuudheetti geesse qalbiinumaan utuu inni rafuu bukkee kaa'ee irribumatti koon sokkee dheedhee waaqoo jalaan sokkine utuu kas ta'ee addaam itti gaafatamummaa haadha manaan qabu lafa argate waan ta'e akkoo nama saantiba tokko lama lafa argatu irribumaa ka'e ayindi godhe eewwedham taate eewsi fidee maqaan kee eewwedhaa asheenu na fakkaatti ijoollee asumaan baqame wal gargaaruu hin jennu itti geesse waaqayyootu itti geesse la maal jechuudha kun itti gaafatamummaa nama sitti kenne kanaa qabdaa sittan kennee si harkaan fuudhaa yoo miitee situtti gaafatamaa dhimmi nama kanaa si ilaallataa jedheeti waaqayyoo itti kenne malee calluma hidhee bakkeetti hin ganne waaqayyo bakkeetti hin ganne kan addaamiif waan duwwaame waldaan kiristaanaa isheen kiristoosin bakka buute dhagna kiristoos isheen taate namoota fuula amantootaa fuula waaqayyoo duratti itti gaafatamummaa walii isaanii kaksiteetti laatti kanaaf yeroo beelaatti yeroo quufaatti yeroo dhukkubaatti yeroo fayyaatti yeroo jaallatamut yeroo jibbamut sinniisu edee kakatan akka jedha waqa iyyaddeenaa ishii akka edee kakatan sinniisuwan yoo rooba ta'eyyuu yoo dhukkuba ta'eyyuu yoo beela ta'eyyuu yoo dheebuu ta'eyyuu argachuu yoo ta'eyyuu dhabuu yoo ta'eyyuu an sinniisu jedheeti waadaa galaam isheenis waadaa galti Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 30 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 30 argateetta mee dubbisi Efesoon 5:25 hanga 30 Cirraa sargachaa jirtu fakkaata. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaa haadha manaa isaa jaallatu waldaan kiristaanaa waaqayyoo biratti fudhatamtu akkuma taatetti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessa waldaas xuriif dirmammuun wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee
ulfinaan of dura ishee dhaabuudhaaf jira. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaatii jaallatutti haadha manaa isaa jaallachuun isaaf hin ta'aaf. Namni haadha manaa isaa jaallatu ofii isaan jaallata. Namni foon isaa hin soora hin dhimmaaf malee takkaa foon isaa jibbee hin beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhe. Nuyi bu'aa dhagna Kiristoos. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ilaa maayedha. Kiristoos waldaa kiristaanaatiif ofii isaa akka kenne abbaan manaa haadha manaa isaatiif ofii isaa kennuu jedha. Egaa abbaa manaa duwwaa miti haati manaas abbaa manaati alaattuu jedha. Namni dhagna isaa erga jaallate akka sooru akka jiraachisu akkasuma haadha manaa isaa jiraachisu asooru. Isheen illee jiraachiftu asoortuu jedhaan. Maal jechuudha kun? Waldaan kiristaanaa Kiristoosin tajaajilti, Kiristoos waldaa tajaajila. Abbaa manaaf haati manaa itti gaafatamummaa walii isaanii jiraachisuu fudhatan fuula Waaqayyootti. Aan akka dhagna kootiif yaadu isheedhaaf yaadu. Akkan uffachuu barbaadu uffachuu ishee barbaadu. Akkan nyaachuu barbaadu nyaachuu ishee barbaadu. Akkan bareeduu barbaadu bareeduu ishee barbaadu. Isheen akka uffachuu barbaadu uffachuu abbaa manaa isheetii barbaadu. Nyaachuu akka barbaadu nyaachuu abbaa manaa isheetii fedhuutu irra jiraata. Iddoo baay'eetti namoonni nama Waaqayyoo haadha manaa godhee kenneef kanaa kennattaa Waaqayyoo natti kenneedha jedhee hin yaadu. Ofii isaa duwwaadha uffachuutti amana baqa. Isheen hin uffanne yoo ta'e wayyaan barbaaddaan jedhu maal si goota ankee hooti tirfiitu lafa jiraa'eedha. Agartanii siinsi barbaachisaa hin jedhu warri dubartoota yaa jawaadhaa takka haasa waa'ee keessan. Hin yaadu yoo ofii nyaatee ati nyaatteettaa jedhee hin yaadu. Yoo fi fayyaa ta'e isheen yoo dhukkubsattee siinsi dhukkubaa jedhee hin yaadu. Akkasitti hin yaadu. Kiristoos waldaa isaatiif yaada. Ta'ummaadha kutaan marraa. Inni waldaan isaa dirmammuu tokko illee akka hin qabaannetti hin eegan. Dirmammuu tokko. Hin kanii jedhamuu namni. Dirmammuu tokko akka hin qaban. Akka hin qaban. Kanaaf namoonni baay'een amma makiinaa isaa eeggatu haadha manaaf eeggannaan godhu. Hin cabsita makiinaa koodha. Ishee yoo doof jette lafa dhoofte hodhummaa qabu. Eeggaduu ta'a illee hin jedhu. Isheen immoo amma boorsaa ishee eeggattu abbaa manaan eeggattu. As jala kaa'attee deemtiin agartaniitu abbaan manaa as jala gad hin buuftu. Amma sanaatti ilaa agartanii yoo ijoolleen galtee maddanarra kaa'attee misaan nyaata bataadhaan mucaan dhuftee itti buunaan maal goota boorsaa biraa deemeettiin deemachirraa deema maal keessaa fudhatteen. Amma abbaan manaa jajjabaadaa Yesuus gooftaadha. Namnamma kana laa amma kana hin eeggatu. Hamman fuula Waaqayyootti kufaatiidha kun. Hamman kufaatiidha. Nama Waaqayyoo sitti kenne dhimmatti dhabde. Dhimmatti dhabde. Hamman kufaatiidha fuula Waaqayyoo. Hamman kufaatiidha. Kanaaf miidhama ishee miidhama isaa ta'etti dhaga'amu. Dadhabbii ishee dadhabbii isaa ta'etti dhaga'amu. Dadhabbii isaa dadhabbii ishee ta'etti dhaga'amu. Bara nuyi keessa jirru rakkoonii maatii kiristaanaa inni guddaanii iddoo walitti kennuu dadhabuudha bakka. Iddoo walitti kennuu dadhabuudha. Haadha taanaanii hin nyaanne jedhee hin gaafatu. Bara kana Waaqayyoon waa gargaaru waa dhoko. Hin nyaanne biddeen jedhee hin gaafatu. Godha kuma isaatti deeffatamu. Nyaataniitu hin jedhu. Maal kana Waaqayyoo si haa gargaaru waa dhoko. Maal bineensa garaatti si galee si haa maaru Waaqayyo. Joole agartee. Gaafa isa dhukkubu duddana kutaa'edha.
lafaan ka'u danda'ee duddana kutaa gaafa isheen garaan na ciniineettu kunoo akkanna godhaa jira gaafa jettu umaan jedhu jabaadhuudha namni attamitti dhannasaa kana sirriitti yaadu attamitti yaadu macaafa qulqulluutoo isintu dhanna tokko ta'ee jedha Kiristoos dhagna isaatiif yaadaa jedha dhagna isaa sanaaf du'ee jedha warri kaan akka waan waaqayyoo adabaaf itti kennate fakkaata kana ofuma bukkee kaa'e na adabede waan waaqayyoo itti kennate ilaa kana na adabede gidirsuu boossisuu rakkisuu falan qabaadoo goja jawaadaa boossisuu waan mana hidhaasaa bira kaatetti fakkaata kana waan meeqan adaba wayyaatti bituu didee adaba qibaatiitti hin bituu hin adaba rifeensa hojjetadhu jedhu isheen kan namaa laaltee wayyoo tabalulleen tolfateetti sirreeffadhu jedhu waan meeqan adaba isheen isal tokko waan abbaa manaa kanaa naa adabi jedheetti kenne fakkaata waaqayyo isheettis waan kennate fakkaata naa adabi namichuma kana naa adabi jedhee waan itti kennate fakkaata biddeenin adabdi itti laatu hammumatu teesse dhaggeeffa jallumattee laalti bakka waaqayyo kan nagaasiifa godhu haadhoo biddeenin adabdi waama tokko adabdi agartee waama tokko adabdi fedhii kun namti saalaatiin adabdi nin barbaada isheen immoo deemna maqaa gooftaa deemna agartee waan meeqan adabdi akkuma waan waaqayyo adabaa bira kaatee fakkaata bakka kan lamaan keessanii inni soon falan qabushi hunduma keenya nagaan qabu waan ta'eef si dinqee beekaa waa'ee haadha manaa keetii rakkinni ishee haalli isheen itti jirtu si dinqee beekaa si dinqee beekaa dhukkubbiin ishee si dinqee beekaa gaddi ishee si dinqee beekaa waan isheen sagalee guddisuu dhiiftee asaastee sitti matte sagalee guddaa ta'e sitti dhaga'amee beekaa asaastee dadhabdee iyyiti tokko gadi qabdee dhiisila waan akkasii booddee gaafa didu egaa gadan baa itti atirii keessa asaasi ishee guddaa ta'e sitti dhaga'amee beekaa waan si gammachiisu ishees akka gammachiisu hubattee taate waan sitti tolu isheettis akka tolu hubattee taate waa'een abbaa manaa keetii si yaachisee beekaa dadhabbiinsaa dhukkubisaa hafuura baafannaasaa waan inni asaasee sitti himate sun dhaga'ameera sagalee guddaa ta'e sagalee waaqayyoo isin ormaan jedhu isin tufoon tokkoodhaan orman jedhu sagalee waaqoo kun kanatti amanneerra yoo ta'e anal tokko amantootaan amantaniitummaa dhugumaan jedhan amanuu jechuun dubbii isaa kanatti amanuudhaan beektaa akkamitire akkas isin nanna tokko jedhe argate suni itti yaadamuutu irra jiraata akka jedhu macaafni fakkeenyaa boqonnaan 11 lakkoofsi 29 namni maatii isaa rakkisuu harka duwwaa afaa fakkeenya 11:29 namni maatii isaa rakkisu harka duwwaa afaa maa jechuudha kun haati manaas biratti naftu haadha manaan rakkise yoo ta'e abbaan manaas biratti nafu ijoolleenis biratti nafan qabeenyaanis hinafu hin bittimmaa harka duwwaa afaa jedha namni maatii rakkisuu harka duwwaa afaa jedha yaa obboloo tokko na dhagaa itti gaafatamummaa walii keenyaaf qabnu sirriitti itti yaaduun baay'ee gaarii guyyaa namni bareede baay'ate yoo ta'e illee haati manaa ishee manu fuune waaqodhaan nu godhe guyyaatti irri bareedu baay'een argame illee abbaan manaa keenya suma nu itti heerumne sanaadha warri fuutan agaartu warri fuutan baabbush hin danda'amu kana booddee haadha manaa isheetti fuute kanatu dhagna keeti
abbaa manaa adargatte kanatu dhagna keeti. Kanaaf waan Waaqayyo nutti kenne sana itti gaafatamummaadhaan eeguutu nurra jiraata. Eeguutu nurra jiraata. Namoonni tokko gowwummaa isaanii maal inni erga wal fuudhanii deebi'anii keessa deebi'anii kadhannaa kadhachuutti qabu. Achi deebi'anii wal fuudhanii mucaa sadii afur godhataniiru. Oo yaa Waaqayyo jedhu. Sinnaa kenne moo gooftaa koo isaan fuudhe kanaa. Oo Yesuus Kiristoos. Oo kan keeti moo gooftaa isaan fuudhe. Maal goota sichoo walakkaa galteetta. Amma hin gaafatu mini. Ankooti moo kan koomitii gaafatu miti erga gaa'ilatti galanii. Jireenya walii kana nu gargaar jedhanii kadhatu. Dogoggora lammaffaa dabaluun barbaasu. Tokko ta'eera mini. Namni karaa adda addaa wal fuudhaaf. Karaa adda addaa wal fuudha. Wal fuutan miti. Ganaachi deebitanii ishee naa kennite moo naan kennine hin jedhamu. Kun eessatti hafe utuun fuudhin dura hafe. Warri kaan raajiitti dhaggeeffachuu adeemu. Raajonni nuyi kanis baay'ataniiru waan ta'eef. Qe'eetti isaan agarsiisu Waaqayyo. Deemanii raajiitti gaafatu. Raajiitti gaafatu. Dhuguma gooftaa koo naatti yoo ta'e natti dubbadhu. Miti yoo ta'e immoo na geggeessee. Maayidha sagalee Waaqayyoo kan Waaqayyoo walitti qabsiise eenyu gargar hin baasinii jedhan. Ganaachi deemanii kadhatu min ilaana dhagaa. Warri gaa'ila dhaabbattan warri maatii qabdan sinnaa kennee sinnaan laannee gaaffiinsaa darbeera. Amma garuu maal ta'a mal jireenya walii keenyaa cimsuu akka dandeenyu wal gargaarree jiraachuu akka dandeenyu ayyaana nuu baay'isiidha malee achi deebinee gaafanna miti. Na dhagaa maatii amantoota. Na dhagaa ilaa nama raajota nutti mul'ate warra jedhan kana nan cimsala maqaa gooftaa Yesuusiin nutti mul'ate warra jedhan hin nageenya nutti mameera warra jedhan raajota akkasii abbaa manaa keessatti amatanii waaqota akka jedhanii hin nagayin. Tokko abbaa manaa haadha manaa wal bukeetti itti himu Waaqayyo sodaata miti ree qobaatti amata abbaa manaa. Abbaan manaa keeme nama nagaa miti. Jawwee wajjin ciifta. Marrataa wayiidha. Qobaatti amataa. Itti himu. Lafaan haadha manaa koo wajjin jilbeenfadhee kadhadhutti haadha manaa koo biratti natti himu. Maa qobaatti waa'ee koo amata haadha manaa koo. Haala Waaqayyoo dhannooti nama. Kanaaf namoonni baay'ee wanta dhageessa deemanii waa'ee Waaqayyoo tun ta'e waa'ee abbaa manaa dhaggeeffatu. Du'eera miti haadhoo koo yogumaa agartee haadhoo koo wayyoo. Gaafa keetti galanii gaafa inni mana keessa deemu jawween kun hidhaminarraa maqaa gooftaa. Si dhagayeera nan nyaattu si dhagayeera. Si dhagayeera maqaa gooftaa jawween kun hidhaminarraa. Gaafa sireetti ol baani gatsatsaminarraa jedhuun siginarraa. Akkasitti jireenya isaanii miidhani. Nama Waaqoo isaanii kenne jawweetti geddarani. Nama Waaqayyoo isheen laate jawweetti geddarani. Isheenis marrataa taate akka itti namni diigan. Itti gaafatamummaa kanaa fiixa ba'uu danda'utu nurra jiraata. Itti deebinee waa'ee walii keenya yaadu. Xiqqoo waa tokko duwwaa dubbadeen fixa kanarra. Itti gaafatamummaa keenya kana fiixaan baasuuf kan walii keenya kana fixeera maqaa ishii kan walii keenyaa kana fiixaan baasuudhaa fi wal hubachuudha. Wal hubachuu ilaa ishee makanaa fixa. Wal hubachuudha. Maal jechuudha kunam? Wal hubachuu gaafa jennu maal jechuudha? Maal jechuudha? Wal hubachuu gaafa jennu. Wal hubachuu yeroo jennu inni jalqabaa namni Waaqayyoo naa kenne kun nama akka bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyootti uumamte akka isheen taate hubachuu. Uumama kan biraatuun ta'in nama Waaqayyoo akka bifa isaa fakkeenya isaatti uume isheen naa kennamte kun. Wal hubachuu yeroo jennu inni kan biraa nama gatii guddaan itti baafame haati manaa kun. Abbaan manaa kun nama gatii guddaan itti baafame. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 20 maayidha jirra. Waaqayyoo gatiidhaan isin bitatee jedhaan isin gatiidhaan bitamtan jedha. Ilaana dhagaame. Wal hubachuu barbaasa. Namumti naa kennamte kun bakkee kana keessa
dubartoonni tirfii waan ta'aniif dhufte utuun ta'in nama akka bifa waaqayyoot akka fakkeenya waaqayyoot uumamte nama Kiristoos kenname bakka taate beekun wal hubachuu yeroo jennu nama gargaarsa barbaadu akka ta'e nama gargaarsa barbaadu akka taate beekun maachuudha nama dadhabaa ta'uu nama sanaa beekuudha abbaa manaa nu itti heerumne kun nama dadhabaadha gargaarsa barbaadu haati manaa nu fuune kun nama dadhabduudha maal barbaadu gargaarsa barbaadu baay'eedha seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsi 18 maal jedha kan isa gargaartu nanuu maafii jedha akka jechuun jechuudha addaamii nama dadhabbii qabu jechuudha nama gargaarsa barbaadu harka qabaa nama barbaadu bira dhaabachuu nama barbaadu jechuudha kana maaliif hin dubbadha beektu nuyi waliin hubannu yoo ta'e dadhabduu ta'uu haadha manaa koo an dadhabaa ta'uu ishee dadhabaa ta'uu koo isheen hin hubattu yoo ta'e guyyaa hundumaa namni wal kasasa walii mataan bakka garuu nuyi namatti miti nama dadhabaa gargaarsa barbaadu nama humna hin qabne humna dabalataa barbaadu nama beekumsa xinnoo qabu beekumsa dabalataa nama barbaadu mee dhageeffadha nuyi utuu gargaarsa hin barbaadnu ta'ee haadha manaan fuun kees malkaam dhagaartu an utuu gargaarsa nan barbaachisu ta'ee haadha manaan fuudhan waan gargaarsa na barbaachisuuf an ishee fuudhe warri dubartootaas gargaarsa hin barbaaddan utuu ta'ee abbaa manaa hin barbaaddattan somnee of hin jajjabeessu nu ishii kan fure haadha gootii tokko tokko kan fure haadha gootii dhugaa waaqayyoo ani immoo agartani sunillee gaariidha mooraaliidhaaf garuu namni nuyi fuune namni nuyi itti heerumne kun nama gargaarsa barbaadu an gargaarsa waan an barbaaduufan ishee fuudhe lafa dadhabbii kootu akka dhaabattu lafa wallaaluma kootu akka dhaabattu uumamaan waan an hin qabne isa qabduun akkana gargaartu isheen maaliif natti heerumte ilaa dadhabbii isheen qabdu an jabina kootiin wallaaluma isheen qabdu an beekumsa kootiin waan isheen hin qabne waan an qabuun gargaaruudhaaf namoonni attamittoof yaadu beektu hal tokko gurbaa tokko maaliif hin fuutu atiin jedheen namuma hin dhabee maal attamitti nama dhabde yaabbeen jedheen ulaagaa man kaa'e keessa hin jirtu durbi tokko iyyuu jedheen achii gad daraddare tokkoon isheen jirtu dhugaa waaqayyo ilaal kane isaan fuudhaa jedheen kana isaan fuudhaa ishiin jedheen mee'an kee immoo dadhabbii kee barreessiin jedheen dadhabbii kee barreessiin jedhe isi warri keessotaa kun mukuma lafaa qabtanitti nama qortuu dhiisi boleessa kan kana guuttuun barbaadaa utuu ishee kana guuttu achi barbaadu as barbaadu achi barbaadu as barbaadu achi barbaadu as barbaadu duddi lafa ciniine bakka erga gad jedhee gugguufee agartanii namni tun fuudhin ture immoo ijoollee ishee ta'e xinnoo fuuchuu barbaada ishee tamii gaafate ishee tobbee reefuu lafaa kaatu ishee yaalee amummataan ijoolleen isa dhaqabtu na nyaattu dhugaa waaqayyo na nyaattu dhugaa waaqayyo ittiin heeruminaa ijoollee ishee muka gogeetti dhibaafatu haadhoo ko yoo ta'e mukuma borna abdachii jedhu itti dhibaafatu jabaatu haadhoo ko ofi jibbaatee erga dulloomee bututee fuudhe gaafa fuudhee deebi'u immoo attam isheetti fuute kun hin jedhe ulaagaa takka ilaallaa keessa hin jirtu kana waa'uma narka buushe an dadhabbii akkan qabu namni fuudhe kun dadhabbii qabdi jedhee amanuu qaban Mikaaliif garbeelii fuune miti nama fuune haadhoo ko dhageessaniittu Mikaaliif garbeelii miti kan du'i fuune namuma fuune kanatti itti heerumte kuni Mikaaliif garbeelii itti heerumte mini namuma itti heerumte nama akka kee biddeen nyaatu nama akka kee daftu nama akka kee dadhabu nama akka kee humni isaa daangaa ta'e agartee tokko abbaan humti mana amaa dadhabaa itti kana si galagalchi maaloo hin danda'u haadhoo ko haa hin danda'u maa inni kaasi kana maaliif hin dadhabu nama hoo
Namao, makina bitatti haadhoo koo. Gireederii maaliiti namao. Jajjabaadhu haadhoo koon gallaa ishee. Kanaan wal kasasu egaa bakka. Kanaan wal kasasu. Kanaan wal kasasu. Maali wanta akkasii? Maashinii wayii biinuu laatee waaqayyo namoo nuu kennu. Hoo sibiila gaggaxxamame tokko manatti nuu fidee waaqayyo. Namoo. Ati ergan dadhabda ta'e nama kana hubadhu. Dadhabbii nama kana hubadhu. Wallaaluma nama kana hubadhu. Mikaa'eliin godhin. Himataan ooliin lafa teessut. Lafa teessut. Haadha manaa maaliin fuudhe sheexana wayii mana irraa jedhame tokko tokko. Isinitti beekamini gaaf tokko. Lallabaan akka gootuutu danna dhaabatee lallabu himee laal tokko waggaan isaa ture ta'in beeku. Waa'ee seexanaa dubbatan. Mee namni seexana gartanii beektan jirtu jedheen. Ennaan jaarsi tokko harka ol qaban. Baay'inni abba yoo jennaan seexan ilaa jaartii ishee gama sana teessuma ilaa ishee sana fakkaatti haabbeedhe. Hundoo ilaa ishee sana jedhe. Utuma laalu haati manaa maalitti gaddaramte jalaa? Seexanatti gaddaramte. Dadhabbii namaatti kan hin amanne. Anatu dhagaa baatee sooredha. Anatu baalaan mukatti bu'ee gargaare. Waan tokko tabalaashoftu humna hin qabdu dadhabdu. Anatu baalaan mukatti bu'e. Isheen immoo maal jetti? Dadhabaa du'a anatu baalaan mukatti bu'ee gargaare. Si gargaaruudhaafi abbaa manaa siite. Waan itti dadhabaa taate. Dadhabduu taate. Gargaaruudhaaf haadha manaa isaa taate. Wal hubachuu danda'uun baay'ee gaarii. Egaa obboloota koo maatiin kennaa dinqisiisaa waaqayyo namaa laatudha. Kennaa dinqisiisaa. Nuyi maal jennaa warri barumsa dubbii waaqayyoo kana baran gaa'illi jannata lafarraati jennaan. Yoo namaa mijate jannata lafarraa. Yoo mijachuu dide immoo si'ool isa lafarraa. Waan dhattee taara galfattu, waan itti boqottu, borii keef kan ittiin haala mijeeffattu, dadhabbii kee namatti himattu, wallaaluma kee namatti himattu. Agartee jireenya keessatti maaltu nama dinqa beektu? Namni ammam yoo nama jaallate, ammam yoo si mararsiifate, abbaan manaa yoo haadha manaa isaa ta'e malee qullaa isaa eenyutti mul'ifatu. Yoo dhukkubsate duwwaa dookteritti agarsiifate. Sireerra ciisee mana fincaanii dhaquu hin danda'u yoo ta'e neersiin utuu jirtu eewutti bata beektu isheetti naa himaa isheen na jalaa fuutuudha. Na jalaa fuutu ishee. Amma kana laa amma kana. Kanaaf maatiin kenna addaa nuu kenname kanaaf guyyoota amma keessa jirru qe'ee keenya diiguudhaaf hammayyummaa dhufe seexana bobba'e haalawwan qe'ee keenya diiguudhaan mijataa ta'e diinagdee qe'ee keenya diiguudhaan mijataa ta'e haala siyaasaa qe'ee keenya diiguudhaan mijataa ta'e diinagdee qe'ee keenya diiguun mijataa ta'e hafuuraamaa qe'ee keenya diiguun mijataa ta'e kana keessatti maal barbaachisa? Amantoonni maatii isaanii fayyaa godhachuu. Fayyaa godhachuu dhala. Maal ta'uudhaan? Haadha manaa kee itti gaafatamummaadhaan jiraachise. Abbaa manaa kee itti gaafatamummaan jiraachise. Wal hubannaadhaan hubannaa barbaachisu hubachuudha. Maal irratti wal hubachuu qabnaa kan jedhu torbee ilaalla. Faarfannaa Daawitii faarfannaa 139 hundi keessan baafadhaa kana. Macaafa faarfannaa 139 hundi keessan warri moobaayilii qabdanis moobaayilii irraa achirrattis nu mul'isi dubbifna hunda keenyatu. Warra gaa'ela qabnus warra gaa'ela dhaabbannes maali sagantaa waaqayyoo waa'ee keenyaaf? Maayin? Warra maatii qabnus warra maatii hin qabnes maayini sagantaa waaqayyoo waa'ee keenyaaf? Argattaniitu? Faarfannaa 139 lakkoofsa 13 na duukaa dubbisaa yeroo hin dubbisu. Argattaniitu? Keessa namummaa koo situ uume. Na duukaa jiraan jedhe keessa namummaa koo situ uume. Sagalee keessanii itti dabaltu hin ta'u kun. Keessa namummaa koo situ uume.
Gadameessa haadha koo keessatti situ na tolche. Isaati guddaa dinqisiisaa gootee na uumteef angalata siif nan galcha. Gochaan kee waanuma raajiiti. An kana bayeessa godhe nan beeka. An dhoksaatti yommuun hojjetame gadameessa isa akka lafa gadi fagootti ilaalamu keessatti yommuun tottolfame lafeen koo si dura hin dhokan. Nama ta'uun koo utuu hin beekamin iji kee na arge. Aladhee bara jireenya koo lakkaa'utuun hin jalqabin guyyoonni naaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafaman. Hallelujah. Warri maatii qabnus warri maatiin qabnees ilaa sagalee Waaqayyoo kuni nama ta'uu keenya utuu hin beekin Waaqayyo nu arge. Barri keenya guutummaan fuula Waaqayyoo duratti galmaa'ee jira. Misraachoon isinitti hima. Barri isin jiraattan fuula Waaqayyootti beekamaadha. Baajetii isin ittiin jiraattan fuula Waaqayyootti beekamaadha. Haalli isin ittiin jiraattan fuula Waaqayyootti beekamaadha. Isin utuu isin naman ta'in nama Waaqayyoo isin argeedha. Isin namoota lafeen keessa Waaqayyoo jalaa utuu hin dhokatin uumamtanidha. Kanaaf Waaqayyoo jireenya keessaniif sagantaa qaba. Waaqayyoo jireenya keessaniif balbala qaba. Waaqayyoo jireenya keessaniif diinagdee qaba. Waaqayyoo jireenya keessaniif haala mijataa uuma. Waaqayyoo jireenya keessan biyya jiraachisu qaba. Irran deebi'a. Isin namoota sagantaa Waaqayyootiin uumamtanidha. Waaqayyoo utuu isin hin uumamin isin argeera. Warri keessan utuu isin hin beekin isin argeera. Kanaaf Waaqayyoo biraa sagantaa qabdu. Sagantaa Waaqayyoo mana keessaniif gaariidha. Jireenya keessaniif gaariidha. Bara keessaniif gaariidha. Ijoollee keessaniif gaariidha. Gad jedhaa mataa keessan gadi qabadhaan. Xinnoo ishee waa'ee maatii keessanii ammaa yaada. Hin bayinaa nam tokkollee. Afaan tokkoon isinii kadhadha. Waa'ee qe'ee keessanii. Harka keessan mirgaa immoo Waaqayyoo duratti qabadhaa. Ati waa'ee haadha manaa keetii maalitti qalbii diddiirrachuu qabda? Gad jedhaa ka. Nam tokko hin bayinaa ishii. Waa'ee haadha manaa keetii maal qalbii diddiirrachuu qabda? Waa'ee abbaa manaa keetii maal qalbii diddiirrachuu qabda? Maal diddiirrachuu qabda? Nama gufachiisee dhagaan daakuu morma isaa ta'idhamee galaana keessaa bu'e. Hubannaa dhabuu keensi gufatteetti haati manaa kee. Abbaan manaa kee si gufateera. Nama gufachiisee dhagaa daakuutitti dhamaa'edha. Gooftaa keenya, abbaa keenya, Waaqa keenya kana sirriitti adaraa ijoollee keenya maaloo. Yaa Waaqayyoo waan ani haadha manaati naa laatte nama gatiitti baaftee Kiristoos lubbuu isaa kenneef waan an miidhe hubachuu waan an dadhabe. Boloonni koo hubachuu waan dadhaban. Obboleettiin koo abbaa manaa isheedhaa kenname. Namati dhiiga keetiin bitte lubbuu keetiin bitte hubachuu dadhabde. Wal miine nagaa fakkaanne wal bira jiraanne. Sireen keenya gargar bahee wal bira jiraanne. Namni nurratti hin beeku fayyaa kan fakkaannu garuu manni keenya dhukkubsataa kan ta'e. Maaddiin keenya dhukkubsataa kan ta'e. Irribe keenya dhukkubsataa kan ta'e. Kan nuyi obboleettii keenya yakkine obboleessa keenya yakkine ganama kana maqaa Yesuusiin nuuf haa dhiifamu. Araara guddaa nuu godhi. Araara guddaa nuu godhi. Araara guddaa nuu godhi. Obboleettii namatti laatteef gaddisiifte miiteef araarri haa ta'u. Obboleessa obboleettiiti kenniteef miidheef araarri haa ta'u. Egaa erga nutti dubbatte sagalee kee kana duukaa gara mana keenyaa nuu dhaqi. Dubbii kee kanaan gara mana keenyaa nuu dhaqi. Waan diigame nuu ijaari. Waan toora dhabe tooratti nuu deebisi. Waan bittimmaa'e walitti nuu qabi. Adaraa 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 yaa Waaqayyo
wala baaraa manaa ba'uu, wala baaraa manatti galuu, wala baaraa ciisuu, wala baaraa ka'uu, wala baaraa ijoollee guddisuu keessaa nu baasi ati. Adaraa nu baasi ati. Jaalala kee haa ta'u, fedha kee haa ta'u, dubbii kee kanaan manni keenya haa fayyu, dubbii kee kanaan gaa'illi keenya haa fayyu, dubbii kee kanaan ijoolleen keenya haa fayyan. Yaa Waaqayyo, maatii fayya buleessa nuu laadhu. Akkuma kanallee rakkina hamaa jala kan jiran isaan gargaari. Wajjin ta'i. Dubbiin kee kan ittiin eebbifamnu malee kan ittiin nutti faradamnu nuuf hin ta'in. Yeroo nuu kenniteef ulfaadhu. Qaa Yesuusiin. Ameen.